duuba nuti amma haala yaadame maatiin isii haala keessa jirtu. Durbar daa'imni ala taphatee bar biyya keenyatti bari daa'imni ollaa bira oolaa akka fedhe taphatee quufee ganda fedhe keessa oolee galgala galtii bar daa'imni namni daa'ima garagalee ilaalu hin jiru taphattee quufte amma bar namni daa'ima bar as jala dhoofsatee deemu eegalee bar as jala dhoofate daa'ima ija keessaa guuranii itti kadhatan daa'ima kalee guuranii itti gurguratan daa'ima akkuma tokko godhan bakka biyya keenyatti kaan ija keessaa baasaniiti ittiin kadhatan jechuu daa'ima namaa kararraa fuudhanii. Kaan kalee keessaa baasee gurgurata. Kaanii gudeeta. Namni akkamitti garuu ani bar na dhiba gis takka takka wallahi laazim jechuun na dhiba namni akkamitti daa'imatti qofa baafata garuu daa'ima xiqqishoo tanatti akkamitti I don't know wallahi abaarsa qaban malee namni akkamitti daa'ima xiqqoo tanatti garaan isaan dandee garuu sagalee isiin iyyitu sana hoo akkamitti danda'an. Qiyamaatu ga'uu jira wallahi qiyamaan ga'uu jirti guys. Kuni waan xiqqaa akkatti irraa dubbatamu miti. Subhanallah wallahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nama dhiba wallahi. والله ربي نقفتين هاك مجيوتنا هباسو ربي هاك مجيوتنا هباسو ربي ما تيسي تججبنا هنوف جيتشو وصو ما مي هذا مي ديك أتكاف متي سكندي تكاف أوبليتي تنتي لا نيول فاتر كتني أنا مجزنا كن جو أوبليتي هنك أي سي وانين كف نتول فات جزنا كن جو أوبليتي يرتيون جي أوان فوق إتنا كبر أوف دربو نتي فكاتا وان isini mee daqiiqaa takkaaf yaada obboleettiin tiyya osoo ajjeesanii gudeedanii fannisan yaadame waan akkana yaada ifirratti yaada akkasuma jechuu obboleetuma teeti amma ta gudeeddamte tun ilmoo keeti kan gudeeddamte tun amma wanta gaafa sagalee taatu tokkoffaa namummaan si dhaga'ameeti lammaffaa akka boru sirra hin geenyee fi akka ilmaan keetirra hin geenyee fi waan tokko gaafa gootan بقى نمومان سنيت رقامو قبا guys والله لازم سقلي تافي أنقافة نمني كيني قافة واتي نمني كيني سقلين تاني نريبا والله لازم سلا أرمج أنو الحبشة تاتي لا فيمس نقوتون قباتي إيجيتيشو نتلاو فتي بيجوتون قبي قراجو فتي إيجيتيشو أركيني توريم تيري هاي أركيني بر دائمو ما تونيس أجيبهم تيجرتي gudeeddamtee jira gudeeddamuu fi ajjeefamuu bira kuttee bar fannisan bar mukarratti bar haadaan fannifamtee bar. Nuti bar Oromooni ofii teenyaaf bika xiqqoo if keenyaa bar ofii keenyaaf of gabbuusnaa bar ni beektanii maaliif jennaan sagalee waliif hin taanu qaba. sagalee waliif hin taanu silaama waa bee viidiyoon bee jaan hundi mana banattee teessi jechuu hundi wal salphisuu irratti mana banatee taa kaatiin beene hundaan mana banatee taa miidiyaa kana qawxii wata waan isin galchineetti waan isin namni fedhii isaatiif viidiyoo walirraa waraaba fedhinnaa mataa isaatiif jechuu itti yaadee waan godhetti irraa haasoytan jechuu waan itti yaadee abbaan viidiyoo akkana bilbilee haaseerraa gabbaatanii haasoytan waan garuu namummaan namatti dhagahame ilmoo daa'imaatu gudeeddame ilmoo daa'imaatu oromiyaa keessatti ajjeefame ilmoo daa'imaa fannifame gabba hiddubadhu yoo siin jenne garuu teessee nama dhaggeeffattaa jechuu
osoon afaan oromootiin sagalee ta'uu baadhee fi amma afaan amaariffaatiin sagalee ta'eef biyyi guutuun gabbaatee sagalee taatiif jechuudha. Gaafa ayyaantuun asiitiin irratti naqamu dhugaan isinitti hima dhaggeeffadha. Dhugaa dubbatan firummaan hin baddutti Oromoon. Dhaggeeffadha dhugaan isin hima. Gaafa ayyaantuun fuulli isirratti asiirni naqamu Oromoo caala eenyutu sagalee ta'eef as jala barreessa Habashaatu sagalee ta'eef Itoophiyaawwiitu sagalee ta'eef dhugaa walitti himna jechuudha. Chaaleenjii hunda hojjetanii jechuudha afaan Amaariffaatiin. Fitila ayyaantuu jedhanii hojjetanii dubartoonni artiistoonni hundaa gabbee sagalee ta'eef jechuudha. Hinki jibee yoo maaliif jennaan laal nama jibbuun akkuma jirutti ta'e haqa jibbuun immoo rabbii waliin si wallalchiisaa jechuudha. Okay? Oromoon sagalee osoo hin ta'iniif Habashaan guutuun sagalee taatee fi miiciyyoo san biyyi guutuun sagalee ta'anii sagalee achi sagalee ta'aniif jechuudha. Dubartiin gabbaatee keenya osoo ciisuu jechuudha. Nuti walirratti malee waan nuraa ta'e irratti, waan nuraa du'e irratti, waan nuraa qalamee irratti, waan nuraa gudeeddamee irratti, waan nuraa fudhatamee irratti sagalee ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Garuu waan nun galchine abbaan fedhe itti yaadee waan viidiyoo waraabee poost godhe irratti, itti yaadee waan footoo ka'e irratti, itti yaadee waan galabbaxamee irratti immoo namni tokko isinuu gaafatu gaaffii barbaadu dhiisaa nu kadhaadha bakka waan kana dhiisaa innitu isin kadhanna jechuudha. An akka namatti wallaahi laazim akka Oromootti miti amma kan dhufee sagalee ta'u jiruuf akka namatti nama waan hin ta'eef boru ilmoo qabaachuu hin danda'a obboleettiin dubbachaa jira sagalee ta'aa jira isin galee. Wallaahi laazim. በጣም ማል ጀና አከነት እንደጋምኔ ጋፈን አከት ዱበዴ ሰገሌ ታዬ ብራዴሜ ዋን ፈዲስ ዋን አንቀጥቃት ጀስ ሙለቱ ባቱስ ሰገሌን አንቴፍ ቡዋ ፊዱ ባቱስ አከነመ ተኮት ገሩ ዮን ሰገሌቲ ፍሪ በነጊያን ረፈስኒ ገሌ ማል ጀና ሚዲያን ፈየደሙ ከነቲ ሚዲያ ኩመ ነመ ኩመ ዲበጃ ኦል ቀበዴ ነመ ጭና ሚሌና ቀበዴ ታው ከነረቲ ilmoo daa'ima tanaaf yoon sagalee hin ta'in bu'aan daansii irra dandeessuudha osoo hin ta'in silkiin bilbilame bar wanna tokko bakka asoo kamatti mudhiisanii bakka bira turanii wanna jedhamu tokko bakka namatti fidaa beektan garuu cal'isuun illee jechuudha madaa san caalu yookaan dhukkuba san caalu sirra dabala wanni kun simarra dabalamaa deema waan ta'eef garuu akka tuubaan ta'e beektaa cal'isaniitiin bira taruun irra dhaabattee bira taruurra wanna tokko waan isaa dubbattiitiin yoo tarti dhagaa rafta gaabbeensi ittiin dhaga'amu jechuudha booddee. Amma taateen tun jechuudha simbira hin beekanii marti keessan heevan irratti haameetiin ture daa'imaa kana irratti jechuudha waashii daa'imaatti wal qabate jechuudha garuu ka amma dhufe kun illee jechuudha bifuma heevan saniin jechuudha dabalatii siniin jechuudha daa'imni tuni nama maraafuu yennumaafuu ilmoo ta'uu dandeetti. Laay yoo akkatti ilaalu garuu baay'ee tokko namatti dhagahama. Sagalee ta'uun dirqama wallaahi namni cufti nuyyuu namni marti isaa namni jala jiru kun guutuun isaa jechuudha miidiyaa mataa ofii qaba namni marti nuyyuu jechuudha bakka jiru maraayyuu sagalee ta'uufiin dirqama. Sagaleen tantee uummata Oromoo biratti bu'aa baay'ee qabdi callisuu irra sagaleen ta'uufiin kan kee baay'ee tokko bareedaadha hedduu si galateeffadha. Galatan barbaachisu kun dirqama. Naumaan nuti dhagahamuu qaba akka takkuun waa'ee poolitikaati miti. Kun siyaasaa miti. Maybe siyaasaa tokko Abiyyi deeggaraa, tokko Jawaar deeggaraa, tokko Waboo deeggaraa, tokko waan biraa deeggaraa, tokko if deeggaraa. Because siyaasaa miti kun. Kuni
ka siyaasaa keessa jirus ka siyaasaa keessa hin jirres hundinuu akka namummaatti namatti akka nama tokkotti namummaa waan jedhamu dursa laa waa hunda caala namummaadha isin galee namni shanyummaa dursa biyyummaa dursa waa hunda dursa namummaatu dursa jechuudha. Duran nama baraati namummaa isaatiin kabajee sanbooda immoo maalummaa isaa eessummaa isaa eessatti maarree sanbooda hubattaa miti namummaa waan jedhamuun yaaduun nurra jiraata gis takka illee jechuudha isin galee micoo feeban jedhamu sanaanii ግንባር ቀደም ይረት ሰገሌ ተው ቱሬፍ አርኪተኔ ቱርቴ ያን ሰገሌ ተውን ቱሬፍ አንቀ ነምኒ ሲን ኢሳን ጎንደር ይማሊፍ ሰገሌ ታታን አንቀ ጀተን ተከት አንቀ ጆሌን ትይኑ አረብስ ተኮት ሰገሌ ታኔፍ ማሊፍ ጀና ኢልሞ ዳኢመ ይቹ ኦኬ ዳኢምኒ ዳኢመ በቃ ዳኢምኒ ዋታ ከምቤቱ አስለን ዳኢመ መቃይሲ ቆፈ ሂሙ ደንዴሲ ዳኢምኒ መቃይሲ ቆፋ ፍኛተ ቆፈ ፍለቴኛቹ ቆፈ ደቤቲ ዋን ብራታ ከምቤቱ ጀቹ ሶ I don't know mali ani wallahi malakan I don't know heddu natti dagame sigale akkana mata kotti natti dagame wallahi lazim oso obbaleti tiya taatiyo echun yaada oso obbalesti tiya taati jarati yaada sinigale ya beta nam tokko ma wanni kun hanga jechuudha hanga daa'ima tanarra gahe kana jechuudha so wanna biraa taati so siyaasa biraa taati akkatu banten siyaasa biraa so taati yookaan ammoo so tasa akkuma amma waan zamoona raawwatamaa jiru kanatti jechaadha wanni biraa taatee wahii uumamte jechuudha sibichaa mitiyyatti jechuudha namni amma sa'a kanatti waa'ee kanarraa haasaa jiru shaaban qabu garuu wanni kana kun wanni deddeebi'uuf tokkoffaa irratti hin callifame lammaffaa irratti hin callifame namni hin dubbatu bakka akka waan bakka jiraa miti yeroo bakka wanni kun muudii qabaa inni fakkaate akka waa muudii qabuutti irra deddeebi'uudhaan dalagamaa jira wanni kun raawwatamaa jira beektaa si galeen namni kamuyyuu callisuun qabu wanni kun waan sirri namni achisa waan ilmaan nama boochisu yoo kana laalan wallahi ilmoo miskinaa hudeeduun daa'imman ganda keessaa fuudhanii ajjeesuun silaa dhaabbatee bireeda waan kanarratti hojjetuu qabna hundi keenyaa daa'ima takkaa lamaa miti nama 5 nama 6 nama 20 gudeedanii eeruu keessa darbaa jiran ummanni keenya immoo safuudha waan kan akkami gabbaanii dubbanna akkana jaane ayyoonni keenya usa jechuudha daa'ima mana keessatti ilmoo xixiqqoo tana wallahi akkan taane godhanii jechuudha biyya keenya keessa waa hedduu jira bar garuu namni keenya safuudha jeetiti daa'ima tana hunda mana keessa ol kaa jechuudha yaa garuu beeta wanti kun namni kamiyyuu kan nadhibe namni tokko bakka akka namummaatu yaadu namni tokko beeta akka namummaatu yaadu dhiisee bakka akka waan sammuu addaa wayii rabbi isaa kenne kanatti yaada bakka jechuun sammuu waan namni silaa yaaduu hin dandeenye fakkeenyaaf laal nam tokko yoo laaltu jechuudha sammuun isaa tuni bakka watee inni waan inni dalagu hojii isaa fiizikaal isaa waan inni deemu waan inni haasa'u yoo agartu waan ilmi namaa sammuutti hin deemne kana bakka waan inni dalagu. Garuu ammoo tunuyyuu namni sun booddee isaa olaaltu nama guddaa nama wanni kun irraan eeggamne nama bakka wanni kun inni yaadamaa jedheetiin isa biratti namni hin fudhatamne nama akkasitti waan hin taane fa'aa dalagaa jira beektaa garuu namni kun akkamitti akka inni itti yaadu ayiduun baay'ee tokko sitti hin qaballa. Kanarratti ammoo callisuun hin barbaachisu hawaasa bal'aa gana ga'u hagana bal'atu kana biratti wanta akkanaa deddeebi'ee argamuun kireessee. Maalinni maakiyee Barani kan dhageenya mala maaliif hin dhageenya ni beektaa sagalee waliif hin ta'an kanaaf bar wanti amma namni hundinuu maalinni maaltu ta'e jaa maaliif jaa hin dhagaanii feesbuuka bikka namni guddaan ooluun oolan irra guddaan dhuguma isinii hima tiiktookuma kana keessa ooltan jechuu feesbuuka silaa dheeytan ni arkitan feesbuuka irratti silaa dheeytan nama waan kana hunda nan gaafattan jechuu tiiktookuma keessa noorina tiiktook doomaa nama godha. TikTok doomaa nama godha jechuudha. TikTok qofa keessa yoo oolte TikTok doomaa mahayyibii nama godha dhugaan isinitti hima. TikTok ma keessa noolina waan biyyiti itti jirtu waan addunyaan itti jirtu waan maal itti jirtu Facebook faada qaalan laalame. Dhugaa jettan as jala teessan dhageeffadha. Silaas irratti gaaffiin hin argamu. Namni hedduun isaa meesii bichaa namni hedduun isaa hin beeku amma namni jala jirtuun guutuun isaa. Qal'adaa kun miciyoo xiqqoo asirratti argitan kun shawaa lixaati. Dhalattuu shawaa lixaa umriin isii 10 kan hin guutin
gudeedanii ajjeesanii mukarratti fannisanii biraa deeman jechuudha. لا إله إلا الله لا إله إلا waan haasa'uu nama jibbisiisu bakka walumaa galatti beektaa wanna haasa'uu nama jibbisiisu gadi ba'aniitiin yoo waan kana ofirraa balaaleffachuudha callisuu sun ta'in wanni kun deddeebi'aa jira jechuun Oromoon maal akka ittiin beekamu beektaa Oromoo keessatti jechaadha amma yeroo ammaa kanatti